Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Arraan sana hedduu gammadeetiin jira. Hedduu gammadeetiin jira. So gammachuu kanaaf kophaa kee ta'uun na dhagahamee jira ta'u garuu hedduu gammadeetiin jira. Alhamdulillah. Maaliif gammadee jechuu keessan yeroo guyyaa muraasa booda inshaallah yeroo obseen dhuftetti gammachuu kana keessin beeksinu ta'a. Maali jechuun keessan oolu maali waan kana san isin jiru. So yoo nama isin garsiise waan ta'eef hedduu gammadeetiin jira. Nu harka ga'ee jira jechuudha. Nu harka ga'ee jira. So akka isinillee gaafa viidiyoo kana agartan gammaddan abdiin qaba inshaallah fuulduraa isin biraan ga'uudhaaf jirra jechuudha inshaallah. Kophaa kee waan isinitti himuun taane so anfuwaansa fuudhee farka hin qaba. Isiniif surprise ta'a. Nama hundaafuu surprise jechuudha. Because obsiifillee surprise jechuun hordoftoota keenya hundaafuu surprise waan ta'eef kophaatti fuudhee isin garsiisuun das hin jiru. So gaafa inshaallah soomana fixannee jechuudha. Har'a guyyaa 26 jirra. Guyyaa 4 yookaan 5 booda obsiinis waan dhuftuufi surprise kanneen agartanii agarsiiftu. Salaamu alaikum isiniin jaa. Gammadeetiin jira.